jirti namni beelaan dhumachaa jira hay naasuu dilana walii dhabuun maaliif warri godina Baalee bulchaa jirtan maal nu godhu jirtan achi maa quba keenya kara bulchiinsa Oromiyaatti achi dhibna maaliif Abiyyi irratti quba keenya dhibna ifidhiibu qabna dura kadhiibu qabnu ummannummaan qamadii ummataa bitatuu hattuudha hay naggaadeen teenya war ummata way ajaa'ibumaan naqabatee bar ambarana baasumaan naqabate ummata soogiddaan fuula dhiqatee deemuutu gabba'u jira bar warra nyaata addate kaafaan jijjiirratee shanyii jijjiirratee maal jijjiirratee nu keessa seenee nu laaqu jiru hin agartan ummata nu fakkaatu diddiimaa nu keessa seenee nu bocolu jiru hin agartan ummata dhedheeraa nu keessa seenee nu bocolu jiru hin agartan firraa beekuu danda'u qabdan annagaatummaan Oromoodha Tammata Oromoo waan beeleef qamadii deemtu bitattee tirfiirra barbaaddu Oromoodhaa miti tun hay naggaadeen maaliif qamadii baqataaf deemtu bitattee gurguratti hay maal taatan ummata keenya maaluma taataniiwu anamma yoon tujjaara Oromoo tokko ta'e kabaala keessa jiru qamadii ummata gammoojjiitiif faamtee deemu jirtu qilleensa irratti akkamittiin bitadha hay qaanyidha hin bitadhuu yettee naggaadeen didu qabdi aangaa'ota waan kana gurguruu deeman televizhiinaa fi feesbuuka tasmaanii saaxiluu yoo saaxiluu sodaattan abbaan saaxilaan hin jira as ergi naan saaxilaa viidiyoo maannaa ergi an dura harkuun qaba viidiyoo alaaleetiin afaanin dubbadhee callisee eegas viidiyoo gadhiisa dura viidiyoodhaan waraabiitii baala silxaanticha qamadii tana qilleensa irrattiin sii gurgura jau sagalee isaa waraabi viidiyoo isaa waraabi asnaa ergi anaasii saaxila hin sodaatin maali sodaan ishiishee kolkolo nama beelee haadha beeloyte abbaa beelee daa'ima beelee irraa tirfii dalagachuudhaaf naggaadeen teenya akkamitteen tiree gubbatti qamadii fi zeeta bittan saniifuu rakkoo hunda keessanuu jira jechuudha qamadii silaa ummataa dheeytu qilleensa irra bitattaniiti dukkaana keessa gurgurachuu jirtan hattichi OPDOdha hattichi ODPdha kasilaa aangoo irra kaayanii ummata tajaajili jaaniin qamadii qilleensa irra gurgurata kaisarra na aarsu anga namicha aangoo qaburra na aarsu naggaadicha ummata keessaa bee ka qamadii ummata beeloo if deemtu arku bitatee tirfiirra barbaaduun na aarsa ka bitatee zeeta ummataa deemu bitatee tirfiirra barbaaduun na aarsa maaliif maallaqni biliyeenaan lakkaa'amu ka ummata Oromootiif gurrame eessa dhaqe ummanni qushaashni namni ergachuu bare an ilma waaqoo guutuuti an obboleessa jaarraa abbaa gadaati namni nan ergatuan an namni nan ergatu ishee an namni nan ergatu qorittiin ifajjeesa malee namni nan ergatu warri hirphaa internaashinaal isin ergatu warri sinqeen isin ergattu warri lammiif isin ergattu warri maallaqni adda addaa mootummaan guurte isin ergattu isiniif maganaan isinin saaxila ummata irratti hirphaa internaashinaal maallaqa ilaarraa guurtan eessa geessitan ka ummataan gargaarra yertan sinqeen maallaqa ummataanin gargaara jette eessa geessite hanga ummanni keenya akkana beelaw hirphaa internaashinaaliin maallaqa san jara kaanuma karafadis geessite sanif fitte amma gaani gartaa jechuun diqaalaa gabbaatee hirphaadhaaf wayii dhaabbattu laalakkitti waa laaltu Oromoo bayyadadhu hogguu nuti bakka madaan Oromoodhaa xuyne diqaalaa gabbaatee wabii dhaabbattu gartaa jechuun maaliif wabii dhaabbatti dubbii tana dho'isuu barbaaddi honga Oromoo barbaaddi khasaaraa Oromoo barbaaddi diqaalaa amma hirphaadhaaf wabii boru ganamaaf iftaan dhaabbachuu teessu garta takkaa'in sosumaana nama viidiyoo jiru hirpha kee gaangaasaan jettu garta jechuudha maaliif dubbii Oromoodhaa wal nyaachisuu fadhan si hongeessuu fadhan Oromummaan qaban si keessa dhalatan afaan Oromoo dubbatan malee Oromummaan qaban hubadhu tana sirritti namni Oromoo qabu namni Oromummaa qabu akkuma kiyyaa bakka rakkoon jiru dubbata
abbaa fadhe jaalattu abbaa fadhe jibbitu dubbiin dubbii jaalachuu fi jibbuuti miti dubbiin dubbii sabaa dalaguuti andantaanti ya sabni khiyya milkaa'udha hirpaa internationalii maallaqa ummatarraa guurtan eessa geessitan maa baalee obboleeyyan keenya kabeelaa jiruuf hin geessina maan geessina sinqee international maallaqa guurtan eessa geessitan mootummaan maallaqa biliyoonaan guurte eessa geessitan hundi keessanuu hattuudha hundi keessanuu lammiif jettanii maallaqa guurtan tikeeta lootarii guurtan waan guurtan hunda eessa abbaa keessanii geessitan hanga ati ilmoo harma luisistu dhabdu maal godhu jirtan isin rakkooteen nyaree kakanaaf amma gabbehee maal jee namichi beeyta kopheen sargaraan dhaquu namichaatu sheekha makmaaksaaf ilmaan oromoo harargeetiin isinii fida haafran qalloo namichaatu sheekha sheektichi kun maal jee kopheen sagaraan dhaquu baran mana namaatiin dhaquun taatuu je maaliifi jenneen jechuu yaa sheekha maaliifi kopheen sagaraan dhaquu baran mana namaatiin dhaquun taaneena sagaraa keessas kopheen sagaraadhaa sagaraa keessan ni urgooyti malee na jeeytuu je mannummaan sagaraatu kopheen ta sagaraati ajaan garsiistuu je sagaraa keessatti kopheen sagaraan dhaquu baran ammoo mana namaatiin yoo dhaqan namatti ajooytii je warra gandaan dhaquun taaneetun nu keessa jira warra if jala yaaneenii nama biraan dhaquun taaneen nu keessa jira warra fuunee yaaneenii namaa wajjin walitti ta'uun taaneen nu keessa jira warra fuunee yaanee namaa wal barsiisuun taaneen nu keessa jira dhindhillee dhandhamnee beeyna tanaafi haada isaaniif irraa cirree finnee jirraa jechu rakkoon baaleetiis warra dubbii baaleetiin rakkoo beela baaleetiin dhaquun taanee jira itti himuun taaneellee jira warra dubbii nirpaa isaaniin taanee jira jechu warruma qarshi 200 jimaa bitaniifiifa taksiinaa guunnaaniif dubbii hirphaadhaatiif xabaqaa hulii dhaabbatu jira jechu amma ni gartan booda akkuma dubbii Profeesar Iskeel Gabbisaa kana Profeesar Iskeel Gabbisaadhaa viidiyoodhaan gabbaasne isaa Geetaachoo Raddaati hojii haasa'u viidiyoodhaan baga gabbaaste badhaafamu qabda jechuu quudhuu dadhabaniiti hangi tokko jechuu hangi mixireen xiqqoon takka maa Iskeel Gabbaastaaf duula eegalan duula aafani irran kaa'enne ammoo uummanni Oromoo harka dhibbarra harki 90 ol ni beekaa jechuu viidiyoo laalu jira ni harka akka gaariitti harka viidiyoo Geetaachoo Raddaati wajjin Iskeel maal Geetaachoo Raddaa hojii godhu achi dhaqee ni gaafataa jechuu Oromooniif nuti dalagaan teenya Oromoo garsiisuudha Iskeel kunoo Tigree hojii dalaguu eegalee firraa eega Iskeel Sidaamaa hojii dalaguu eegalee firraa eega Iskeel bakka Koloneel Gammachuu ayyaanaatiif wayyaanee hojiin dalagu jira firraa eega Iskeel yaaboo summii nama nyaachisee nama jeesuu ta'a firraa eega warri shariikan isaa firraa eega isinit dhaammanne gurbaan basaasa wayyaanee hojii deemu jennee himnaa jechuu nuti amma gaalalisaa hiikkaafanis joollee wallaggaa warri na rakkaan dinqisiifadhu Iskeel akkuma xiyya saaxilu jiranii beek hogguu lalisaa hiikkaafaan Iskeel saaxilan oromummaadha hogguu hangaasaan Iskeel saaxile immoo gandummaadha hogguu lalisaa hiikkaafaan Iskeel saaxilan joolleen harargeedhaan dubbattu hogguu hangaasaan kee Iskeel saaxile joolleen harargeetun kaatee hangi tokko jechuu mixireen hangi tokko ni beeyna waan taaniif waan isaan akkana tubachuu qabdaa jechuu adda baastee haysa joolleen tun ganda takka hangaasaa wajjini hogguu hangaasaan dubbatimaatti kaate hogguu lalisaa hiikkaa dubbatimaa callisti adda laaltaa jechuu jibbaa gosa hangaasaa qaban jibbaa dhaloota hangaasaa qaban jibbaa afran qalloo qaban jibbaa hinaaffaasaa qaban oromummaan qaban tayyattuu si geessiti jechuu chooftee wanni ta'oofaniif maaliif dubbiin isaatuun irraa hamtuudhaan beekanii jechuudha hangaasaatuun taargeeta dha'u jirti lalisaa hiikkaa amma gabbee akka jirutti information kan nu jira ni beeka quba qaba lalisaan ganda isaati ganda Iskeel ana erguutti hin jiru hoggus lalisaan dha'u
dubbii Oromooti. Hoggaan gaasaan viidiyoon fidee agarsiise dubbii gandaati, dubbii amantiiti, dubbii jibbaa ilma wallaggaati. Hangaasa rakkoo kamtaa jechuun diqaalaa nu keessa dhalatte tana ta'a jechuudha. Haati jechuudha. Ijoolleen takka takka ta duraan na deeggartu takka takka ni jirti ta kabajaa qabdu. Taniin ammallee yaada isaaniitiif kabajuuf ngaati irra laalu. Harkirra guddaan ammoo hubachuu qaba. Dubbiin Baalee dubbii kanaati osoo ijaan gartanii hin callisina. Maallaqni Oromoodhaa ka guurrame eessa jira jaa dubbadha. Hirpaa internaashinaal maallaqa eessa geessite jaa gaafadha. Siinqee maallaqa keenya eessa geessite jaa gaafadha. Mootummaa maallaqa keenya eessa geessite jaa gaafadha. Geessaa uummata saniif nyaata jaati mootummaa irra dhiibbaa godha. Akkitti injifachuu dandeenyu yoo haqa keenyaaf dhaabbanne. Akkitti injifachuu dandeenyu yoo hattuu if keessaa baasne. Akkitti injifachuu dandeenyu yoo diqaalaa nu keessa dhalattee gosaan wal nu lalchiisuu barbaaddu. Onaan wal nu lalchiisuu baaddu if keessaa baasuu dandeenya. Dubbiin Baalee dubbii gosaatii miti. Dubbii Oromoodhaati. Na laallata. An ilma afran qallooti. Ilma Harargeedhaati. Ilma Oromoodhaati. Na laallata Baalee. Baalee obboleeyyan kiyya. Beela'uun isaanii rakkootiyya. Tanaafiin idda kiyya dhaabee kafaltii malee asirra dhaabbadhee dilana qeeqaa jira jechuudha. Maaliif? Na laallisa. Haadha tiyyaatu beela'u jira. Abbaa kiyyaa beela'u jira. Haadha tiyyaa achi dheebachuu jira. Tanaafuu haadha tiyya ta dheebattuuf Hirpaa internaashinaal maallaqa eessa geessite jee hangaafachuun badiidhaa miti jechuudha. Hirpaa internaashinaaliin miidiyuumarra gabbee maallaqa kanaan geessee jechuudha. Hanga naannaafe jee hangaafee fuudhee uummata keenyaan dhaqqabu. Siinqeen maallaqa guurtee laarraa eessa geessitee siin jechuu jirra. Hanga naatu hafe jeeti hangaafe san fuudhi. Haadha tiyyaan naa dhaqqabi. Obboleessa kiyyaan naa dhaqqabi. Abbaa kiyyaan naa dhaqqabi. Hambaa qabsoo Oromootiin naa dhaqqabi. Ummanni kun durirraa qabsoo Oromoo keessa laamshoonni lafee duudaa qabsoo Oromoo ta'anii abaa uumurra jaarraa abbaa gadaati wajjin du'anii qabsoo Oromoo abuururratti ilmaan Harargeeti wajjin warriif dura dalagee qabsoo taneef dura as ceesisaa ture obboleeyyan keenya kan Baaleedhaatii fi Arsiidhaati. Tun qabsoodha. Walii kannuun taatu walirraa hir'isuun taatu. Arra rakkoo keessa karakkachaa jiran isaanii. Callisuun qabnu jechuun obsuun qabnu. Rakkoon teenya guddoon anarraa eegalii sun hundinuu. Aktiivistoonni Oromoo hundinuu. Yeroo ifitti himuu qabna rakkoo teenya. Guyyaa tokko dubbannee dhaabna waan takka. Guyyaa lamarraa haasofnee dhaabna waan takka. Yoo akkam jabaattee dubbiin teenya torbaan bira haasofamtu. Dilleet. Amma duraan isinitti himee jira. Wayi guyyaa lamaaf iyyina dilleet. Wayi guyyaa lamaaf iyyina dilleet. Osoo rakkoo Baalee ilaarraa jalaa hafuu waanne arra rakkoo Baalee irraa naasofnu. Amma durallee isinin jee waan eegaltan hin dhaabina. Anis qeel eegalee jalaa dhaabbachuun taa'u. Hatticha Maqalee dhaqeef naasuun qabuun. Jalaa dhaabbachuun taa'u hanga maayyiidhaatti. Hanga maayyii hanga mootummaan qabdee hidhaan eeyitee waan inni bakka Geetaachoo Raddaa hojii godhu mootummaan gaafattee natsaa ba'ee takkaayis manni murtiitti murteessu jalaa hafuun taa'u jechuun viidiyoon qabu hundaan gadhiisuu ta'a irratti. Waan na bira jiru hundaan gadhiisuu ta'a jalaa hafuun taa'u. Eegaltan hin fixina hin dhaabina fixa. Yoo fixuu hin dandeenye hin eegalina. Amma wajjin taraa afurii waliin dubbachuu jira dubbii Baalee anuu. Maali dubbuma Baalee dubbii Harargee beela Baalee beela Harargee irraa haasawaa ooluun furmaata maayyiidhaatti kannuu qabna. Mootummaan amma dura tana jechaa ture. Wayin isin garsiisuuf wadha waan mootummaan amma dura jechaa ture. Rakkoo Baalee irratti. Daawwadhaa kana. Peenya isaanii irraa buqqaafamanii aanaalee gammoojjii godina Baalee keessa jiran deebisanii qubsisuuf qarshii biiliyoona 1.2 akka barbaachisu waajjirri hooggansa sodaa balaa godina Baalee beeksise. Itti gaafatamaan waajjirichaa obbo Abrahaam Haayilee rakkoon nageenya
Lammiilee Oromoo sababa weerara daangaan qe'ee qabeenya isaanii irraa buqqaafamanii aanaalee gammoojjii godina Baalee keessa jiran deebisanii qubsiisuuf qarshii biiliyoona 1.2 akka barbaachisu waajjirri hooggansa balaa godina Baalee beeksise. Waajjirri rakkina balaa godina Baalee biliyoona 1.2 uummata kana deebisanii qubsiisuuf maaf qorachuun si barbaachise? Eega qorattee hoo akkatti maallaqni kun argamu maaf irratti hin dalagin? Qoratanii dhiisuun bu'aansi maaliif? Deebi'anii haadha teenya beelleessuuf, deebi'anii obboleessa keenya ajjeesuuf, deebi'anii abbootii teenya ajjeesuudhaaf, deebi'anii akka tanaan wal nyaannu damee siyaasaadhaa uumuudhaaf maaliif maa qorattan maa dhiistan? Eega qorattan maaliin geessan? That is my question. Dhageeffadhaa waan jiru. Abarraa maarreeja abarraa maalachi godhaa gandaraa hiituu keessa. Lammiilee Oromoo sababa weerara daangaan qe'ee qabeenya isaanii irraa buqqaafamanii aanaalee gammoojjii godina Baalee keessa jiran deebisanii qubsiisuuf qarshii biiliyoona 1.2 akka barbaachisu waajjirri hooggansa balaa godina Baalee beeksise. Itti gaafatamaan waajjirichaa obbo Abrahaam Haayilee rakkoon nageenyaa jiru furamee hawaasa kana bakka irraa buqqaafamanitti deebisuuf baajetni barbaadamu ogeessotaan qorachiisuu himaniiru. Burumaa qorannoo ogeeyyotaan geggeeffameetiin lammiilee kanneen qubsiisuuf baasii qarshii biiliyoona 1.2 kan barbaachisu ta'uu eeranii jiru. Okay. This is my question. Eegaanii fi biliyoona 1.2 akka barbaachisu uummata kana deebisanii qubsiisuudhaaf ka qoratamee jiru taate rakkoon uummata adda baatee jirti bajanni uummataa barbaachisu adda bahee jira jechuudha. Maal gootan achi booda? Yoo wanni tana booda gootan hin jiraanne tana qorachuun hiikkaan sii maaliif? Ibidduma yeroo sanii dhaamsuudhaaf fi tayyattuun nageessiti jechuudha. Rakkoo yeroo san oogitee deemtuuf irraa qabbaneessuudhaaf waa qabbaneessuudhaaf waa haasawaa dhaabnu. Rakkoon nuti qabnu tana. Waa qabbaneessuudhaaf waa haasoyda. Waa hiikuudhaaf waa haasoynu. Waa qabbaneessuudhaaf waa haasawuu hin qabnu. Yoo dhugaadhaan uummata kanaaf ka laalaa qabnu taate, yoo uummata kanaaf ka jaalala qabnu taate, yoo ka uummata kanaaf beelti isaanii beela teenya ka taatu taate, yoo uummanni kun dheebuu isaanii dheebuu teenya ka taatu taate, daasni isaan keessa galansan daasa nuti keessa jiraachuu jirru jennee yoo ka sammuu keenya fudhannu taate, eega akka suqtuu qoranne maallaqa kafallee qorachiisne tooftaa maallaqni kun itti argamu uumanii nama kana qubsiisuun rakkoo maa taate? Tarkaanfiin waan kana booda fudhatame tami takkan jiru jechuudha. Haasawu. Abarrumaan raayituu keessaa waan godhu maal Baalee keessaa godha kun? Maali wanni kun godhu Baalee keessaa? Sharaa qofa osoo hin ta'in uummanni kun hanga yoomii sharaa keessa tura. Sagantaan wayii amma koree wayii torbee tarre. Laali namicha kana. Vivuu coomaa wantaa federaalarra waajjira ministeera nageenyaa ka jedhamu san irraa dhufee adeemsa uummata kana hin deebifnaa ka jedhu. Amma namicha kana namni fuula isaa laale. Obboleeyyan keenyaa fi haadha teenya tan Baalee keessa beela'u jirtu fuula meeqa gaag fuulli kun? Ifi draaftii isaanii quufaniiti. Ifi foon jiraa quufanii. Ifi aannan quufanii. Hirriba quufanii akka tuhaana tujjaara xuuxetti xiillonni ta'an. Uummanni keenya immoo garaan isaa oli goggogeeti haadaan hidhatee deemu jira. Yoo bakka san bulchuu hin dandeenye rakkoo uummataa sanii hiikuu hin dandeenye ganda sanii dhalannee jettanii aangoo irra taa'ina baachi. Tana waan muumicha ministeeraarra quba laannuuf hin qabnu. Namni aanaarra jiru rakkoo nama isaatiif kana dootne maal achii godha? Arraanta nama kominikeeshinni Baaleedhaa jeelaan maarree ka jiru waan nuti kalee maxxansaa turre hundaa'u kijiba jeeti ko ka'ee feesbuuk irra maxxansaa ture jechuudha. Amma ka rakkoon Oromootuun isan laaleessine itti qaalaan nu keessa dhalattee ta'isaa san deeggartii jechuudha.
namicha rakkoo ummataa dho'isu namni rakkoo ummata isaa dho'isu maal achi godha namni haqa ummata isaa dho'isu maal achi godha diqaalaan ganaa hakkanaa kana if keessa hangan gurretti bakka takkan dheeyxan isin argeeni fi baaleenis ilmaan sikkoomaddootis ilmaan afran qallootis ilmaan argeetis ilmaan arsii fi baaleetis hanga joollee isin keessa makamte taaqa obboleessaa dho'isitu taaqa ummata sii dho'isitu if keessaan gurretti bakka takkan geessan andhalataachiiti jeechitaa waan nuti ummata keenyaaf iyyuu jirru kaleerraa kaanee barreessu jirru jeellaan marree amma aangoorraa buusuudha qaban amma obbo Addisuu Aragaadhaa jeellaan guyyaa 2-3 keessatti aangoorraa yoon buune isiniitu kas daleessisu jira tajattu nu geessiti jechu obbo Shimallis Abdiisaadhaa namicha jeellaan jaamu amma kunoo guyyaa 2-3-4 keessatti aangoorraa yoon buusne isiniitu chikaayyatee san daleessisu jira tajattu dhaynaa jechu nuti maantana isinit duulaan jiru nuti ka duulaa jirru ka'aanarra taa'ee ummata isaarra faradu jiru san hattuu nama keessa teessee haqa ummataa dho'isitu irra bobbaaneef irraa dhoorkuu danda'u qabnaa jechu nu keessa jirti diqaalaan nu keessa jirti rirmiti nu keessa jirti ergamtuun nu keessa jirti bobbaastuun mixiree diinaa ta nu keessa tabaqaalamtee jirtu beeynee fuunfannee adeemsasii hubannee firra adda baasuu danda'u qabnaa jechu tujjaarota oromoodhaatiif tujjaaronni oromoodhaa kan biyya keessa jirtan hundinuu gaabiraadha tujjaaronni oromoodhaa eenyu isin beeyna warri televizyiina irratti as baatanii maallaqaan gana kannine yettan maallaqa kannaan jirtan populaaritii ummataa biraati bitachuu jirtan haqa walitti himna maqaadha bitachuu jirtan maaluma isinii godha tujjaarummaan isin qabdan ka ummanni baalee isin bira beela'u kun maal isii godha akka re'eetti makiinaa mana keessaa bobbaasuun yoo ummanni baalee si bira beele yoo ummanni oromoodhaa si bira beele maal sii godha qallaan dheeraan fooqiidhaa dhagaan walirra taa'u yoo ummanni keessi biratti beelaaf marrimaansaa lafatti rigu jiraate maal isinii godha qabeenyi keessan maali hiikkaan qabeenyaa yoo nama keessan gargaaruu hin dandeenye yoo nama keessan cinaa dhaabbachuutti hin dandeenye ragaadha qabna nuti imma tujjaarota Itoophiyaa ka Oromoodhaa ka bakka walga'ii gurguddoo hundatti miliyoonaan ganaan kan na jau hogguu maallaqa gaafatan badu hin kannine dhokotu hin kannu jeetitu hangan qabu jechu kijibduudha tujjaarri Oromoodhaatis maqaadha barbaatti televizyiina irra dhiyaattee abalu miliyoonaan gana kanne feesbuuk irratti maqaan isaa faarfamu tana barbaada malee tana barbaaddi malee tana barbaada malee hogguu maallaqa fi tijaaniin ni didan rakkoon guddoon bakki jirtu takka tana anniin ajaa'iba an namni kiyya nabira beela'uurra an beela'uun irra filadha tujjaara Oromoo ta'ee namni kiyya nabira beelee namni na kadhachuu maaliif hin tujjaara taa'u fooqii meeqa qabaattanii makiinaa meeqa qabaattanii qabeenya meeqa qabaattanii aboo yoo namaa ejjata jechuullee baadde yoonii fi oromummaa ejjallee jechuu baadde amantuma teessan kiristiyaana taatus waaqeeffataa taatus islaama taatus rabbi irraa hin harkadha rabbii qabeenya naa kanneef jettaniin kannitanii qabeenya osoo tujjaarri Oromoodhaa ka Harargee kan Baalee kan Arsiidhaa kan Shawaadhaa kan Jimmaa kan Ilbaabur kan Walloo kan Wallaggaa kan Booranaa kan Guujiidhaa kan lafa hundaa jirtanii ummanni Baalee keessatti haadaan garaa ifida maali boo hin qaanfattanii ummata keessan cinaa kaa dhaabbadha taamma durani kannina yettanii kan nu dhabdanillee dhiisa amma kaa ammoo ummata keessan cinaa dhaabbadha
ummata keessan cinaa dhaabbadhaa gargaara. Maal isinii godha qabeenyi keessa ummanni Oromoodha tujjaarri Harargeedha tujjaarri Baalee ilmaan Sikkoomandoo Arsii Jimmaa Elibaabur Walloo Mattuu Booranaa Guujii Wallagga Ambo Shawaa Finfinnee Adaamaa tujjaarri bakka tana jirtan ifii waliin dhuftanii horii fi qarshii kuma miliyoona takka kannitan ummata kana qubsiisuu hin dandeessanii. Hay waa hunda mootummaarra maachi dhiibdan. Hay waan rabbi isin kanne irraa maa kannitanii ummata keessan beela keessan baasne. No maqaa Oromummaatiif hin godhinaawu. Rabbi abbaddan haa tujjaarummaa isinii kanne kanaa jecha maan goone. Rabbi irraa harkattanii. Rabbi irraa milkooytanii. Godhaa rabbi jecha. Yoo namni sabummaa isaatiin goonellee ibaadaa isaatii jecha godhu qabaara. Tanaafu tujjaarri Oromoodhaa kan maqaa barbaadaa jirtan. This is my last warning. Hangaasaan abbaa fadheerraa gad hin deebi'u. Abbaa fadheerraa. Akkuma Iskeel Gabbisaati. Iskeel Gabbisaatis warningii kannineefiti. Warningii isaatiin naan viidiyoo gabbaasneef. Ammallee viidiyoon isaa akkasuma nu bira jira abba shanii ol. Gabbaasne. Tasaa qofaa miti nama hedduun nu bira jira. Yeroo isaa eeggannee gabbaasna. Tujjaaroonni Itoophiyaa hawaltajjii garagaraatti maallaqaan ganaan kanne jechaa turtan. Kaammoo maallaqa san galiin godhin viidiyoon teessanis maqaan keessanis na bira jira. Eega kaleerraa irra dalagaatiin ture tana. Waan hin fixeen isinitti mujjira tujjaaroonni biyya jirtan. Viidiyoon keessanis maqaan keessanis baankitti maallaqa akka isin galchinis harkaa qabna. Ummata irratti isinii gabbaasna. Yoo kaniifi adabachuun dandeenye taate. Yoo kaniifi maallaqa waada galtan ummataaf kan kannine taate. Yoo kaniifi kacalliftan taate. Ummata irratti isin gabbaasnaa jechuudha. Abaluu gaafa akkanaa maallaqan ganaan kanna jee hin kannine. Tujjaarri kana akkana gaafa kana maallaqan kanaan kanna jee hin kannine. Tujjaarri kana gaafa kana maallaqan kanaan kanna jee adda addaatiin daldalachaa jirtan isinit dhaammachaa jirraa jechuudha. Akka gaariitti isinit dhaammachaa jira. Hubadhaa tana. Tanaafuu rakkoon bakki jirtu jirti. Rakkoon bakki jirtu numa bira. Hoggantoonni mootummaadhaa kan biyya san bulchaa jirtan. Kan naannoo Oromiyaa bulchaa jirtan. Warra godinarra jiru. Warra aanaalleerra jiru. Karakkoo tana hammeeysee mootummaarra nama kaasuu barbaaduu fi karakkoo tana dhooysee mootummaarra nama kaasuu barbaadu. Kayooroo tana keessa maallaqa gurguratee maallaqa fudhachuu barbaadu. Ka adda addaa ka bakka sanit dalagachuu jiru hundaa'u aangoorraa kaasaa isinin jenna. Kaasaa haxaawa. Naman nuti manamni nuti barbaannu Baalee keessatti nama rakkoo Baalee ummataaf saaxilee mootummaadhaan wal lolu barbaanna nuti. Nama beela ummata jiruuf kijibuun barbaannu. Ummatatti kijibuun barbaannu. Nama mootummaadhaaf jecha beela ummataa dhooysuun barbaannu nuti Baaleetti arku. Baalee qofaa miti lafuma fadhe ka Oromoo keessattuu arguun barbaannu nuti. Nama dhugaa dubbatee ummata cinaa dhaabbatee mootummaadhaan wal lolee dantaa ummataa ka ganda sanii ka aanaa sanii eegsisuu barbaanna nuti. Yoo san godhuu danda'e warri aanaarra jirtan hundinuu baa gadhiisa. Maqaa qabsoo ummataatiin hin daldalatidha. Tasuma daldalachuu isinitti hin dhiisnu jechuudha. Tan akka gaariitti isinit dhaammanna. Tan biraa tanaafuu ijoollee adda addaatiin walaasawaa jirraa. Garee adda addaatiin walaasawaa jirraa. Goofandiidhaan haa ta'u, garaa adda addaatiin haa ta'u, OMN irratti haa ta'u, namoota adda addaatiin wajjin mala adda addaatiin bifattiin rakkoo Baalee tana takkaa fi maayyiidhaaf furmaanni xumuraatti kannamu irratti dalagamaa jira. Mari'achaa jirra. Isii tana ummata keenya ni dhageessisna. Ummanni keenya immoo takkaa fi maayyiidhaaf ummata kana cinaa dhaabbannee obboleeyyan keenya haadha teenya abbaa keenya cinaa dhaabbannee rakkoo isaanii tan irraa hiikuudhaaf if qopheessaa isiniin jennaa jechuudha. Namuu kiisha isaatiif raa.
narraa eegalanii warri gizee irraa beekuu danda'u qabna if qopheessaa isin hin jenne isinis warri akkasiisan qarshii 50 fi 100 walirraa fuudhuun hin jiru maallaqa ummata keenya kanatti qubsiisnuu fi furmaata itti kenninuuf hundaa'u qopheessuudha qabnaa jechuudha tun sirriidha beekamu qaba tanaafuu if qopheessaa bakka jirtanii mootummaan ODPdha obbo Addisuu Aragaa pirezidantii mootummaa naannoo Oromiyaadha itti aanaan obbo Shimallis Abdiisaadha ilaalcha keessan gara Baalee deebisaa ummata Baalee furmaata barbaachisu midhaan barbaachisu hatattamaan guyyaa 2 fi 3 kana keessatti beeltii obsan qabdu beeltii yeroo barbaachistu tanaafuu ummata Baalee edana isin biraan halkanii ganama gizee baree achitti isin harku qabna tuuta keessan hogguus nu dhageessanii fudhannaa jechuudha ummataaf daleeydanii hogguus isinirraa fudhannaa jechuudha bakka sanitti harkamtanii isin harkamuu baattan gareen isin jaartan achitti harkamtee rakkoo ummataa ilaaltee midhaan fa'amee wanni hundi fa'amee osoo OPDO dullatti ganda keessaa waa hattutti hin kannamne qaxxitaa ummataaf dhaqamee ummataaf akka raabsamu akka taasistu barbaannaa jechuudha OPDO dullatti keessa shanee diqaalaa shiftaa Oromoo hongeessuudhaaf dalagu jirtu akka jirtu ni beeyna nuti hanga isii tana firraa qulqulleessitanii yeroo isinirraa fudhata tanaas ni beeyna tanaaf callisnee jirra warra beekaa dalagaa bakka iyyuutti laaffisu jirru ni beeyna warra beekaa ummataa fi mootummaa olikkaasuudhaaf waan ummataa deemu kararra gurgurachuu jiru hunda ni beeyna isii tana yeroo barbaachisa tana takkatti miti itti qophaa'anii yaa'uu barbaachisa tana galatooma obbo Shimallis Abdiisaa furmaata ni goota jennee si abdanna boru achitti uta ka yarku qabna Sheikh Anwar hajicha keenya imaama Nairobiidha barsiisaa Quraana Islaamaa kan ta'e Sheikh Anwar algadda bariisaa fuudhanii jiran mana isaatirra Sheikh Anwar akkitti fuudhamee waa hedduudhaatu jira shanee fi Amarri tooftaa jijjiirratee jira shiftaan shanee diqaalonni abinniidha tooftaa jijjiirratanii jiran tooftaan isaan jijjiirratan keessaa warri abinniidha maqaa islaamatiif jijjiiruudha shaneen ammaas tooftaan isiin guddaan deemaanii jirtu masgiida ala kana jiruu fi addunyaarra jiru hundaa'u to'achuudha itti gaafatamaa maadhee shaneedhaa ramadatanii bakka iyyuu qaban masgiidan islaamaa hunda to'achuun karoora shaneedhaa kabahee dalagamu jiru sirritti hubadhaa imaamman sirritti hubadhaa darasoonni sirritti hubadhaa sheekkoonnin karoora baafatanii sosso'aa jiran bakki maallaqni itti hafe masgiida bakka hunda amma namni maallaqa kan nuu dide tarabbii qofaaf maallaqa kan charchii fi yaa'u bakka kaan harkaa qaban bakka community ummanni firraaree bakki takkittiin hafte ta islaamaa tana bakka islaamaa tana qabachuu barbaadan bakka islaamaa tanaaf ammaas maadhee isaanii akka isaanii wallolee fakkeessaniiti akka masgiida keessa seenee tajaajilaa masgiidaa fakkaatee masgiida kana hoggansaan qabatuuf leenjisanii erganii jiran leenjisanii sirritti wadhaa lafa hundarratti magaalaa hundarratti hokkora adda addaa wanni gartaniif shanee masgiida qabachuudhaaf deemuudhaaf deemaa jirti bakka takka milkaawaa jirti tana harkaa baasu maaliif humna islaamaa adda cabsu barbaaddi humna islaamaa ta Dr. Abiy gargaartu tana adda fotteessu barbaaddi humna islaamaa ta Ahmadiin Jabal faa jala deemtu adda cabsu barbaaddi Abubakar faa jala deemtu cabsu barbaaddi muftii faa jala deemtu cabsu barbaaddi jechuudha bakka rabbiitiin si dhufanii jiranii firraa eeg namuma shanee amata 3 dura amata 4 dura deeggaraa ture horee masgiidaa keessa naqannaan masgiida san gurgurachuu jirtaati masgiida san harmallummaadhaaf masgiida san badiidhaaf kakaasaa jirtaa jechuudha akka ummanni baranne quraana godhuudhaan akka nama quraana jaalatuu barbaadaniiti hawaasa keessatti badii adda addaa gaggeessanii jechuudha akka ummanni masgiida isaa kana cinaa dhaabbatan si fakkeessu jiranii isaan ammoo asii duubarraa waan masgiidaa wal faalleessaati hawaasa keessa sii gadhiisan hogguu kana warri islaamummaa jaalatu magaalaan tun taanta shubbisaa taate taanta maarree taate jeeti bakka lamatti adda ba'aa jechuu namni
islaama bakka takka deemee waa godhachuu jiru bakka lamatti adda fotteeysanii jechuudha. Tanaafuu ulamaayotiin shari'aa beeytan, sheekkootiin masgiida hoggantan hundinuu mixiree biqila shaneedhaa ka isin keessatti baqaalamee jiru firraa guuruu yoo baattan amma yoo garuu arkuu baattanis booda arkuu teessanii masgiidni bakka lama sadiitti adda isin dhoowwu ta'a. Ummanni isin jalaa yaa'u ta'a bakka lama sadii wallolee isiniitu kophaa hafuu ta'a. Waan rabbii tana balleessuudhaaf shaneen tana karoorfattee deemaa jirti. Wanni Naayiroobi tees tanuma. Gurbaan dhalataa isaatii suutatti dhufna. Amantii kiristaanaa qaba. An islaamaa na islaameessa islaamoo barbaadaa jee Sheekh Anwaar faana dhufe. Ni islaameessan. Eega islaamee booda akka nama quraana jaalatu ta'etti dhiyaate. Nama isaan kan akka gaariitti quraana barachuu barbaadu ta'e gurbaan wanni inni dalagu jiru Naayiroobiidhatti qawwee biteeti shaneedhaaf gara Booranaatti. Amaara abinniitiif gama Gondaritti ergaa jira jechuudha. Kara lachuutu meeshaa waraanaa ergaa jira. Gondarittis meeshaa bitaa ergaa Naayiroobiirraa, Booranattis meeshaa bitaa ergaa shaneedhaa fi abinniidhaatu irraa fayyadamu jira namicha. Namicha kanaatu eega nuti dhukaasaa bakakkoo Naayiroobii dhaquu saaxille booda haa galatoomanii daraaraa wantiifaan Daani'el wantaafaan Nagaasofaan Dooyyoofaan joolleen Gujiitii fi Booranaa tanu laayivii irratti baatee saaxilaa jirtu. Joolleen garagaraa eega saaxille booda dhukaasaa bakakkoo Naayiroobii ka jiru. Jaallemaaroon Ugaandaa akka seene. Golchaa Dongayyeeti moo eenyu namichi Booranaa san ka Gujiidhaa akka South Afrikaa seene. Bakka isaa ammaas gammachuu abbooyyee nama jaamu nama firaa Fireem waashabu akka bakka buufatan Saleeloo fi Ayiseellootti leenjii waraanaatiif nama leenjisaa akka jiran maallaqa guddaadhaan eega nuti saaxillee mootummaan quba qabaattee hubatte booda tika Naayiroobiitii fi shororkeessituudhaati wajjin wal qindaa'uudhaan ilmi abbaa gadaa Naayiroobii mootummaa wajjin walitti qindaa'anii United Forcein halkan weerara garagaraa ka silkiidhaatii fi caqasuu garagaraa eega qindeessan booda gurbaa ilaa manaa dhaqanii haf godhanii fuudhan jechuu kanii islaamee jee deemu kana. Meeshaa harka qaban. Meeshaa hedduu bira qaban jechuudha. Gurbaan kun Sheekh Anwaar kannee jechuu akkatti kanneefu. Akkana kannee akkasi kannee jechuun barbaannummaan tana. Sheekh Anwaar nama mootummaa tana deeggaru jiru. Sheekh Anwaar nama shiftaa shanee dura dhaabbatu. Sheekh Anwaar nama islaamummaa babal'isu. Sheekh Anwaar nama diinaati. Sheekh Anwaar nama qulqulluudha. Nama tuqaa gurraatti hin qabne nama guyyarraa ganamaa fi galgala Facebook irra seenee quraana rabbii kalimaa rabbii ummata islaamaa barsiisuudhaan beekamu Sheekh Anwaar. Anniin dhageeffadha tiyyaaf keessa seenee yeroo hedduu. Barnoota hedduudhaan irraa fudhadha. Nama shiftaa shaneedhaan jaalanne. Nama mootummaa Dr. Abiy akkaan deeggaru. Nama Sheekh Ahmadiin Jabalfaa Abubakar faadhaaf dhaabbachaa ture. Waraana Islaamaati Sheekh Anwaar. Waraana diin Islaami. Nama sunnaa Rasuulaa sallallahu alaihi wasallam sunnaa keenya jala deeme namallee sunnaa san jala oofu. Saniifu Sheekh Anwaar mootummaadhaaf maqaa deeggaruuf shanee dura maqaa dhaabbatuuf ummata hedduu islaamaa quraana barsiisaa jaalatamaa fi fudhatama nama hedduu bira maqaa qabuuf shaneen shira adda addaatti yaaduudhaan akka inninis shororkeessitoota antaay farra shororkeessitootaatii fi damee tikaa Keeniyaatiin akkanumatti illee taaskii adda addaatiin dogoggoraan qabamu taasisanii jiranii jechuudha. Amma Sheekh Anwaar rabbiin nuuf haa baasu mana hidhaa jira. Maal godhu qabna Sheekh Anwaar baasuudhaaf? Tokkoffa rabbii hundaa olii ka qulfiin harka jiru
kadhachuufi namni islaamaa hundi. Lammeeffaa ijoolleen Keeniyaa jirtu embaasii Keeniyaadhaa dhaqu. Suuraa Sheekh Anwaarii fi maqaasaa embaasii dhakkannu waan hedduu talafa jala dalagamtee jirtu jira. Sana asirra walii himuun taatu. Eeganni hidhamee fi asittuu waa hedduu dalagameetu jira. Asirra walii himuun taatu. Warri Naayiroobii jiru immoo ulamaa'ii wal guurrattanii suuraa Sheekh Anwaar qabattanii embaasii Itoophiyaa dhaqaadhaa. Isa kanaatu nurraa hidhamee namni nurraa hidhe namicha abinniif meeshaa bitu namicha shaneedhaaf meeshaa bitu haqabameetu isa kana nurraa hiisisee inni kun nama keenya nama qulqulluudha jaati suuraa Sheekh Anwaarii fi maqaa Sheekh Anwaar embaasii Itoophiyaa geessa. Warri Naayiroobii jirtan. Lammeeffa warri Minisootaa jirtan. Embaasii Minisootaa dhaqaa. Konsila Minisootaa jiru ka Itoophiyaadhaa suuraa Sheekh Anwaarii fi maqaa Sheekh Anwaar itti kanna nama isa qabsiise ka jenne kanaas itti hima. Sheekh Anwaar cinaa akka dhaabbatanii fi embaasii Itoophiyaa kan Keeniyaa jirtutti akka bilbilan taasisa. Lammeeffa. Sadeeffaa warri Kaanaadaa jirtan nuti qunnamnee jirra duruu warri biraa qunnama akkanumatti pireesharii waajjira otoo Kaanaadaa keessa jiru qunnama. Itti bilbila. Namni itti bilbiluu feetan ka telefoona isaanii hin qabne na qunnama. Isiniifin kan telefoona nama qunnamtanii. Itti bilbila sheekha keenyaan nurraa qabame ulamaa'ii keenyaan nurraa qabame kan nurraa qabsiise shiftaa shaneedhaati shiftaa abinniidhaati shiftaa abinnii fi shaneedhaaf qawwee bitu kan Naayiroobii qabameetu isallee maqaa dhahee nurraa qabsiise sheektichi waan akkanaa keessa akkan jirre dhibbarraa dhibbatti beeyna waan akkanaa nama hojjetu miti sheektichi jaahanna itti bilbila. Isii tana godhuudhaan Sheekh Anwaar hidhaadhaa ni baasnaa jechuudha inshaallah. Inshaallah. Wanni shiftaan shaneedhaan godhaan jirren jirtu. Ulamaa'ii teenyatti as dachaatee jirti. Gowwaa hedduudha qabna. Ulamaa'ii teenyaaf hogguu nuti dhaabbanne kajibbaa amantiidhaa biraatiif nuti qabnu itti fakkaattu. Namni kun beeytaa hanguma walirra yaadu yaada. Lukkuudhaatu tucheedhaan akka kiyyaatti maan birrisnee jetteen. Tana tucheen lukkuudhaan. Lukkuudhaatu tucheedhaan akka kiyyaan maan birrisnee jetteen. Maaliif maqaa lukkuun baallii qabduuf. Tucheen maal jetteen akka keetittiin birrisuun dandeenya malee bar baallii numaan qabaa jetteen tuchee jaani beeka. Mee baalliin teessa jirtii jetteeti lukkuun itti gaggodhattee tuchee laaltee jechuudha. Ijatee nagarree kamiin si godhaa jetteen antiyya ni garti. Warra ijji teessa waan agarree jira. Takkaa waa agartanii waan sani hubannee jira. Takkaa beekaa didaa jirtanii jira. Ka beekaa didu kun akka miidhamnu barbaada. Kan harkiin kun deemsa keessa dammaqaa deema. Kan harri rakkatinaa ka wallaalaan badii jiru itti rakkatinaa kun ni dammaqa booda. Hanga fadhe turuu ka wallaalaan itti jiru ni dammaqa. Ka beekaatti jiru kana daan baafachuu qabnu. Masgiinni Oromoodhaa ka addunyaarra jiru hundinuu nama quraana rabbii beeku. Nama juusa 30 rabbii fixe. Nama daawaa godhuu danda'u. Salaachisuu danda'u. Salaata normaalaa osoo fardii osoo hin ta'in taraawii salaachisuu danda'u. Kutbaa godhuu danda'u. Jimmaa salaachisuu danda'u. Aalimaan qabamuu qaba masgiinni addunyaarra jiru hundinuu qoreensaa aalima ta'uu qabdi. Aalimaa ala namuma tokko ganda keessa jaalata maaliifin akka fadhetti hin jaalatamneen nan naqin achi keessa. Ma akka fadhetti hin jaalatamne obboleessa kiyya hin naqin keessa. Aalimaan qabamuun maali? Sodaa rabbii qaba aalimni. Aalimni siyaasaan inni oofu ta rabbiiti. Kitaabni inni itti bulu ka rabbiiti. Tanamaa jalan deemu jechuu aalimni. Siyaasaa jalan deemu aalimni. Histii jalan deemu aalimni. Jibbaa jalan deemu aalimni. Dhiifama beeka aalimni. Oonfida beeka aalimni. Irra namaa kutu beeka aalimni. Walitti araarsu jaalata aalimni. Walitti deebisu jaalata aalimni. Namni aaliman ta'in ammoo hammeenya yaadaa deema. Hija yaadaa deema.
gargar fageessu hojjechaa deema balaadhaan nu qunnamaa jechuudha. Masgiinni addunyaarra jiru hundi aalimaan to'atamuu qaba. Shaneen karoora godhattee deemaa jirti. Sheekticha keenyaas balaa kanaan nurraa nyaate tun qabamuudha qabdi dhaqqabuu danda'u qabnaa jechuudha. Tanaafuu bakki addunyaarra jirtan hundinuu Oromoon addunyaarra jirtan hundi Sheek Anwaar keenya kaniin akkaan jaaladhu obboleessa keenyaaf du'aayii godhaa. Ilmaan Oromoodhaa kan biyya adda addaa jirtan kan Sheek Anwaar isin barsiisaa ture ni beeytanii. Wanni inni dalagaa ture waan laaftuudhaa miti barnoonni inni kannaa ture isa kana nu jalaa qabanii rakkoo tanaan ga'uun hedduu badduudha. Du'aayii godhaaf ammoo warri Naayiroobii jirtan, warri Minisootaa jirtan, warri Waashingtan DC jirtan, warri Niiwuyoork jirtan, qoonsiilaan Itoophiyaa embaasiin bakka jiru hunda dhaqaa suuraa isaatiin gabaasa. Nuti ganamaan gabaasnee jirra bakka jirrutti. Himnee jirra. Hedduutti bilbiluu barbaachisan dhiibbaa garagaraatti godhuu barbaachisaa jechuudha. Akka embaasiin Keeniyaa jiru xulluf jee deemee anta warra afaan Oromootiin afaan Faranjiitiin jechuun barbaadini. Warra fashaleessituu farra shororkeessitootaatii fi humna addaa bira dhaqanii isa kana hidhaarraa baasan. Dubbiin dubbii jabduudha. Naayiroobiidhaa guuramaa jirti shiftaan. Isinitti himnee jirtu reebar isiniin galle malee. Inshaallah. Inshaallah. Ana Commander Naziri Commander in Chief Nazir Ajinura ka abutta jolleen shanee tana hadheeffattee haqaaf dhaabbattee Kiyaar Bashir akkanumatti illee jolleen jabjabbe warri hadheeffatee dhugaa Oromootiif dhaabbatee afaan banaa lallabaa ummata isaaniitiif dhaabbachaa ture bakka jirtan hundatti akka rifeensa qooshaa keessa seenetti isin guuraa teenya isin guuruu teenya. Amma shaneeni fi abinni Naayiroobii keessatti akka rifeensa qooshaa seene guuramu jiran. There is no escaping. No safe haven. Naayiroobiittis lafa biraa keessatti lafuma fadhe keessatti baqachuus dheessuus tasuma hin dandeessan jechuudha. Tasuma hin dandeessan. Akka jirutti to'annaa jala ooluu teessan. Inshaallah shakkii takka malee nu harkaan baatan. Akkitti qabsoo tanas geenyes tanaan dhugaadhaaf. Tanaafuu tana keessa namni nagaa nurraa hidhama. Namni ummata dalagu nurraa hidhama. Namni ummataaf laalatu nurraa hidhama. Ammoo qabsooyneeti inni kun xaliila jennee keessaa baasna. Shiftaan ammoo shiftaadha jenneeti itti shaayida baanaa jechuudha. Akkuma Iskeel Gabbisaadhaa Geetaachoo Raddaati wajjin. By the way, viidiyoon Iskeel Gabbisaadhaa san tadirree xayyaaraati miti. Viidiyoon Iskeel Gabbisaadhaa ta Geetaachoo Asaffaati wajjin wal harkanii mari'atanii garee garagaraa taarraan tana lalisaa hiikaa maxxanse. Garee adda addaa warra Geetaachoo Asaffaa nama 5 warra mootummaa bulchitu nama 4 warra adda addaati wajjin kophaa wal mari'atee fixee qaceelchuudhaaf Geetaachoo Raddaadhaa gabbee makiinaa naqu jiru viidiyoon kaate san. Ta isaan kophaatti haasawanii fi bakka biraatti haasawanii fi hoteelatti haasawanii kun hundi viidiyoon nu harka jirti. Yeroo si eeggannee gabbaana. Akkuma tana yeroo eeggannee gadhiisnetti yeroo eeggannee gadhiisnaaf. Tanaafuu shaneen bakka seente hundatti afaan Oromoo dubbatu hunda firraa eeguu qabdaa jechuudha. Diqaalaa si keessa dhalattee bakka adda addaa jirtu firraa eeguu qabda. Isinitti himne namni isaan kana beeku hundi isinit dhaammachaa jira jechuudha. Ka bishaan shaneedhaatiin guddate, ka xuuxxoo shaneedhaatiin guddate, xuuxxoo leencolataatiin guddate, kanadii gammadaa maa barbaadaa oltan maa maqaa kaasaa oltan jedhu ka xuuxxoo shaneetiin guddate. Ka Jeneraal Kamaal maa deeggartan nuun jee sanii jecha nu jubbu ka xuuxxoo shaneetiin guddate. Ka artiist Jeneraal Umar Suleymaan maa jeneraalummaa kannitaniif maa jeneraala jettaniin jee nu arrabsu. Katuuxxoo shaneetiin guddate ka leencolataadhaa leenjisee guddifate. Warra kanaa hunda firraa eeguu danda'u qabnaa jechuudha. Waan biraatiif miti. Warri kun kakalee jaarraa ajjeesuudhaaf qawwee nyaachifatee itti dhukaasaa ture jaarraa ajjeesuudhaaf. Jaarraa ajjeesuuf warra kalee jilbiifatee rasaasa jaarra dhawaa ture. Tana sirriitti hubachuu qabnaa jechuudha. Yoo tana beeyne yoo warra waan kun yaa'anii hin beeyne Oromoon ni injifanna. Waan biraa takka tanuu injifattu hin jirtu. Akkitti as geenye
أكن فيديو تنداودا تمرو يدرو يا وايران فتشو ووما وليادة تشيسوفي تيتيچا ميتي خوني تيتيچا ميتي خوني المان ورموداتي تيتيچا سغرارا بوبيسو ميتي خون المان ورموداتي خيساني رتكس غرجيسا ورانا وياني داتي اكيتي قبصون ورموداس جيس كنن چفقما غريسا تومما اجيفما دررربما hattuuniin baradheettee deemtee Tigreedhaa wajjin nu gurgurachuu barbaaddu tabakkatanan nu deebisuu barbaadduuf naasuu hin qabnu nuti. Abadan naasuu hin qabnu. Abadan. Abbaa keenyaa jaarraadha. Abbaa keenyaa jeneraal Waaqoodha. Abbootii teenyan ajjeesne nuti. Abbootii teenyan ajjeesne nuti. Siyaasaadhaaf. Abbaa keenya jaarraadha. Abbaa keenya Waaqoo guutuudha. Obboleessa keenya jeneraal Umar Suleymaani. Obboleessa keenyaatu Nadhii Gammadaati. Obboleessa keenyaatu Mul'isa Abbaa Gadaati. Obboleessa keenyaatu Elamoo Qilxuudhaati. Nuti ilmaan Oromoo akkanatti ilmaan kana wareegamee qabsoo jijjiiramaa kana fideef hattuudhaaf naasuun qabnu hawaan kanaan gurguradha jettee halkan dukkana keessa diina miila nurraa ciree fi diina harka nurraa ciree wajjin kophatti wal agartee wal mari'attu wajjin naasuun qabnuuf qabaachuuf illee hin teenyuuf. Takkaan nuugaa nuti gowwaa lamaa sadiin gowwoomnuu miti nuti. Takkaan nuugaa andee bichaa yookaan taruma takka agarraan nuuf gaa nuti. Jiila qabna. Akkanatti as geenye rafneetii miti. Karaarra osoo dalagachuu yaanuu rafneetii miti. Mana keenya sireerra rafneetii miti akka xiyyaatti akka namoota biraatti. Dalagachaa turreetii miti. Akkitti qabsoo Oromootuun as geesse kana daawwadhu. Yoo naasuu qabaat warri nu dura dhaabbachaa jirtan tana dura dhaabbachaa jirtan. Warri nurra bobba'aa jirtan tana dura bobba'aa jirtan. Warri olola sobaa oofaa jirtaniin sobaan namaa dhaabbachaa jirtan qabsoo qeerroodhaa dhiiga qeerroodhaa takkana cafaqamte tana qoosaa jirtan. Ilmaan Oromoodhaa akkanatti jijjiirama kanaaf ajjeefame qoosaa jirtan. Ka hattuu dukkana keessa diinaa wajjin wal mari'atuuf dhaabbatu hundinuu hattuudha. Ka wallaalaan dhaabbate hogguu galteef ni deebi'a. Ka beekaa dhaabbatee nama dhaabbachiisu jiruu fi dhaabbachiisuuf deemu hundinuu hattuudha jechuudha. Naasuun qabnuuf kanaaf nuti. Shishe kolkoloo bakka irraa dhalanneef beeyna. Waan taaneef beeyna. Nama taaneef beeyna. Dhiigni abbaa keenyaa harkarra nuun jiru nuti. Sheenaan qabnu nuti. Obboleessan ajjeesne, abbaan ajjeesne, gosan ajjeesne, aaliin ajjeesne, Oromoon ajjeesne nuti qabsoo goone keessatti. Takka akkanatti as geesse qabsoon Oromoodha. Daawwadhu. Kakkana feddagamu kumbar bishingaadhaa miti. Kakkana feddagamu kumbar nama. Obboleessa kiyyaa bar. Bakka fadhattaa dhalatu. Kakkana cafaqamu jiru kun bishingaadhaa miti bar. Jooniyaa miti bar. Nama obboleessa kiyya. Ka isa kana ka ala kana inni kun fuudhee urmi isaa barachuu jiru. Ka guyyaa tokko ala qabsoodhaaf hin bulin. Ambuleetiin beekaa war qabsoo Oromootiif. Ka guyyaa tokko qabsoo Oromootiif ala buleen beekin ka ala kana hiree irratti taphateetuma ala kana barachaa ture.
hanayyuu dhajee biyya dhaqee wayyaanee wajjin qabsoo akkana dhufte ka Oromoon akkana fee dagamtee fidde hogguu gurguratu naasuun qabnuuf nuti kabajaan qabnuuf foonsaa jira nyaanna nuti naasu dan naasuun qabuufan tasuma naasuun qabuufan maaliif ifiin beeka bakkaan irraa dhufe ifiin beeka namaan irraa dhaladhe naasuun qabaannuuf jechuu akkana keessaas dabarre bishingaadhaa miti akkana cafaqu jiran kun uleedhaan akkamin namni ilma Oromoo akkana ta'a jijjiirame fidee biyya isa geesse deemee warra akkana isa goosisee wajjin halkan dukkana keessatti kanamuu isa nagarre ka miidiyaan tokko isa nagarre miidiyaa kamiitu gabbaase viidiyoo nuti gabbaasne tana mee viidiyuma nuti gabbaasne tana miidiyaa gabbaaste hima hin jiru gaazexeኞonni tokko silaa kabajaa qabnuufi fi ulfina qabnuuf tokko dogoggoranii tapha keessa seenanii jechuu irraa deebi'an garuu eegas boota maaliif oduu tana duraan quba qabaachuu isaanii beeynaa jechuu osoo dhiira ta'anii gaazexeኞonni isa maal godhan viidiyoo akkana sirra baatee jira waan akkana sirratti odeeffamu jiru jira maal achi godhu halkan dukkana san achi wal agartee maal barbaaddaa maal barbaadu achi dheeyxee Oromoon tana si gaafachuu jirtii jaaniiti miidiyaa irra fidanii dalagaa miidiyaadhaa dalagan gaazexeኞonni keenya hawarri ulfina qabnuuf san ulfina if dhoorkee waan silaa isaan hin neeyne keessa seenanii isa halkan gurraacha achi dhaabbatee diinaa hojii haasa'u jiru maal achi gootaa jaanii miidiyaa irra fidanii ummataaf saaxiluu dhiisanii quba qabnaa viidiyoo kana jaanii ragaa waan jechuu mee quba qabaattan viidiyoo kana booda xiqqashuma nuu gadhiisa nuti isiniif gadhiisna quban qabdanii jechuu tanaafu ogeeyyoonni gaazexeessotaa tokkos dalaguma teessan dalagaa malee namarraa waan dhoorkina maaliif jaalala ummata bira qabdanii fi nu bira qabdanillee dhabdan ulfina nu bira qabdanii fi bakka isinii qabnu if dhoorkitan ummanni Oromoodhaa isin harkaa jechuu kijibaaf dhaabbachuu keessan tanaafu deebisaa ummanni waan isin dubbattan irratti isinii deebiserraa hubachuu ni dandeessan tanumaafin kabajaa fi ulfinaaf wajjin gaazexeኞonni keenya warri dogoggortan dogoggora keessan irraa deebi'aa ummataa hojii dhaabbadhaa haqaa hojii dhaabbadhaa isiniin jennaa jechuu maaliif hin dogoggorina isin gaazexeñaa namaatii miti gaazexeñaa dhaabaatii miti gaazexeñaa ummataa ta'a gaazexeñaa ummataa dantaa ummataa maal halkan sanachii gootaa ja'a yaamaa gaafadhaa yoo feetan maal haasoytanii maal tuchi si geessee ati yuunivarsiitii Maqalee dheyxe halkan gurraacha Maqalee yuunivarsiitiin hin daleeydu kophatti halkan gurraacha Geetaachoo Raddaati wajji maaltu walit si fidee jaan hogguus namaa haqaat taataniiti ummata biratti illee jaalatamtan lakkii tun akkanaa wargisee jaan akka waan namni biraa isin argeeti nama fakkeessu jirtan akka waan namni biraa ja'a isiniin jee ergamtanii maanoo xuyxaniiti namni akkas isin saha ana qofaa miti nama hedduu naan jee jira awoo sanbara abaluutu ergee kanaan ja'anii jira jechuun irrumaa fuudheetiin dhiisa malee awoo sanbara abaluutu akkas barreessi ja'amtan jechuun tanaafuu dubbii akkanaa keessan seenina iskeel gabbisaadhaa paartii 2 video is loading siif gadhiisna recently siif gadhiisna paartii 2 gaafas gaggabuu teessan jechuudha qabsoon Oromoodhaa tun ammoo akkana dhufte warra kana fidhiisuun qabnu jechuudha daawwadhaa maayyiidhaaf osoon addamurre
keenya akkana cafaqamu jiru uuda bishingaadhaati miti uuda boqqolloodhaati miti gaazexeessonni keenya tokko tokkos namoonni adda addaa hawwallaala waan akkanaa warratti wayyaanee wajji dhaqee achitti halkan dukkana keessa osoo ifaan hin jirre bakka dukkanaatti wal harkanii dubbii Oromoo gurgurachuuf yaa turan bakka Koloneel Gammachuu ayyaana hidhaa jiruuf san dhaqanii waan Koloneel Gammachuu ayyaana irraa hidhame hojjechuudhaaf wayyaanee wajji waligalanii maallaqa fudhatanii dhufaniif karragaa viidiyootiif nuti gabbaasne warri dhaabbattan dhiiga ijoollee teenyaa takkana cafaqamte tanaan qisaasaa jirtanii jechuudha. Isii tanaan taphachaa jirtan nuunii miti. Isii tanaan keessattuu warri kalee gabaasaa turtan warri waan kana gadi fageenyaan beeytan aniifuun dogoggoriinaa ijji ummataa isin agarkaa jirti. Qaanyiidha. Qaanyi yoo dhugaan viidiyoo akkasii qabaattan mee xiqqashumatti daati bakka nuti gadhiisnerraa xiqqootti daa gadhiisa. Maanu dura gad hin dhiisina ummataaf yoo ummata jaalattan. Quba qabnaa eegee jettan maal faa haasawanoo nuu himaa. Maal godhuu dhaqan nuu himaa gaa. Eega quba qabaattan waan dhaqaniif nuu himaa. Maqalee akka dhaqan nutiis bar quba qabna. Geetaachoo Raddaati hojii wal qunnamuu dheeynee quban qabnu bar. Isin yoo quba qabaattan akkami quba qabaachuu dandeessan akkami beekuu dandeessan maal godhuu dhaqan nuu hima. Saniif uummata Oromoo biratti edaanii kijibdan maqaa joo akka ifiin kannine miilanumaan kabajaa fi ulfinaan isinii dhaammannaa jechuudha. Maaliif nabiran namni ulfina qabu kabajaadhaan itti hima. Takka gizeen itti himee dide immoo talamadaa sanni kun nama akkamii jeetiin jala kaa'a jechuudha. Wahuma kijibeef qabaa inni kunoo maalii wanni isa kijibsiise. Ta'ettutti achi nama ooftii jechuudha. Saniifuu osoo achi yaane warri kalaxarraas deebi'aa isiniin jennaa jechuudha. Haqaaf dhaabbadhaa ummataaf namaaf hin dhaabbatina. Dhugaadhaaf dhaabbadhaa. Ummanni keenya akkana cafaqameeti bilisummaa isaa fidate. Kadhaadhaana miti. Laala. Akketti qabsoon tun as geesse akkana. Tanaaf waan daleen hundatti dhiiga ijoollee tanaatii fi warra kanatti cafaqamaa ture yaadachaa haqaaf dhaabbachuun nu dirqisiisuu qabdi jechuudha. Hattuudhaaf naasuu qabaachuu qabnu. Gantuudhaaf naasuu qabaachuu qabnu. Warra dukkana keessa deemee nu gurguruuf naasuu qabaachuu qabnu. Abbaaf maa aanan taane naasuu naa qabaachuu qabdan. Aana taanaan ifirra namni nama biraan jaalatu bara. Yoon dukkana keessa Geetaachoo Asaffaatii fi Geetaachoo Raddaatii wajjin dukkana dhaqee warra kaniin mari'adhu taate anumaa ifi dhiyeessuu qabdan. Abbaa fadhe taanaan akkasuma. Diina keenya sirriitti adda beekuu danda'u qabna. Warri imma Sidaama keessa meeshaa bibbitu jiru maallaqa Tigraayii dhufe warri Keeniyaadhaatti maallaqa bibbitu jiru hamma CIDdhaa fi farri shoror keessaa qabu jiru maallaqa Tigraayii irraa dhufe Wayyaanee irraa dhufe. Warri Booranaa fi Gujii keessa yaa'ii uumaa jiru maallaqa Wayyaanee irraa dhufe shiftaa Shaneedhaatii fi Abinniitiif deemaa jiru. Warri Geetaachoo Raddaatii fi kanaa wajjin wal arkan hundinuu Abinni wajjin Shanee wajjin halkan gurraacha dalagaa jiran mootummaa tana cabsuudhaaf. Tana uummanni Oromoo sirriitti hubachuu qaba. Tanarraa nuti illeen xiqqoo takka if boodan deebinu haqa kana qabannee hanga deemnutti ni moona faradduunii fi faradaan kijibduunii fi kijibaan. Warri nu fakkaatanii nu keessa yaa'an hundinuu gingilchamaa yaa'an biiznillaahi ta'ala
tanumaan jaarraa fi obboleeyyan keenya kan baalee cinaa dhaabbachuudhaaf haa qophoynu hundi keenyaa kiisha keenya ajiisnu qarshantam dhibbaana osoo hin ta'in maallaqa dhufu goone uummata keenya cinaa dhaabbannu rakkoo baalee tana maayyiidhaa fi xumuraaf hiikuu danda'uu qabna tanaan isin dhaamadha obboleeyyan kiyya ka islaamaa hundinuu rabbii na uume isin uume ka guyyaa boruu qiyaamaa wajji dhaabbannu fuula isaa dura wajji dhaabbachuu teenyu jechaan isin jaaladha assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu oromoon biraa kan kiristaanaa fi waaqeffataatis guyyaa guutuu qabaadha nagayaan naa oola sheer godhaa namaa waliin ga'a inshallah